akkam jirtan fayyaadha nageenyi sin baraadha xiqqoo daqiiqaa muraasa tokko waan faarsitee bultoonni short memory qabduu fi waan waa yaadannee fi xiqqoo tokko waa yaadachiifna jechuudha. Wanna yaadachiisuu barbaadu maali? Faarsee bultoota haaraya rukkii faarsee bulaa garaa guuttachuudhaaf rakkoon Oromootti mul'anne faarsee bulaa jiruu biyya guddatte keessatti jijjiirachuu dadhabee biyya agartee Afrikaa keessaa number 1 economiin kuftee beellitti buute mootummaa waa takka harkaan qabne mindaa baasuu dadhabe kajeeluudhaaf biyya galuudhaaf waan hin jirreen faarsaa jiru waa yaadachiifnaa jechuudha. Wanni an yaadachiisuu barbaadu faarsitee bultoota rukkii kanaa xiqqoo akka isaaniif duuba deebi'anii shorti meemorii qabanii beektu akka malee waa dagatan akka malee waa irraanfatan waan arra jedhan waan kaleessa jedhan hin yaadatanii waan bor jedhan waan bor dubbachuu deeman amiin waan arra dubbatan bor itti qaanfadha jedhanii itti yaadan jechuudha. Bor akka agartee itti qaanfachuu deemu jecha hin laallatu yaadee hin dubbatu jechuudha. Eenyudha? Faarsee bulaanii jechuudha. Duuba faarsee bulaanii faarsee bulaan rakkoon isaa maal seetan? Wanni isaa hin galina gammaa. Mee Abba Jaawar duuba deebina. Abba Jaawar Mahamadii gaafa biyya galuu irraa jalqabee hanga irratti waan dalagaa ture. Achi durallee gaafa bara qabsoo qeerroo hangan goolabin dura umrii isaa gabaabaa kana keessatti waan qabsoo Oromoo keessatti hojjechaa ture. Nu lafa kaayee jira jechuudha yaada qabuuf waan umrii isaa gabaabaa kana keessatti dalage umrii isaa xiqqaa kana jechuu kiyya rabbi umrii haa dheeressu ammallee nu lafa kaayee ture jechuudha. Maal nuun jedhe gaafa qabsoon qeerroo goolabamtu gaafa qabsoon qeerroo goolabamtu Oromiyaanii bilisoomnee jirra jedhe jechuudha. Dhugaadha nuti bilisoomnee jirra jenneetiin waliin wanti jechaa turre jechuudha dhiichisaa turre jechuudha. Mootummaan ka Oromootii jedhe. Yes ka Oromooti dhugaadha jenne yoomidha 2018 jechuudha bara qabsoo qeerroon goolabdee namicha nu gane kana achirra kenne jechuudha. Maal jenne Oromiyaan bilisoomtee jirti uummanni Oromoo sabaaf sablammoonni Itoophiyaa bilisoome mootummaa gabroonfataa jalaa walaba bahe mootummaan kunis ka Oromoo ka nama Oromootiin hoogganamu jenne mirkaneeffanne jechuudha. Itti amanne jechuudha. Okay Abba Jaawwee kiyya dhugaa jette jedhe. Okay adeemsa keessa gaafa namichi kuni baabura qabsoo Oromoo irraa nama harcaasuu jalqabe. Gaafa ni Bahar Daaritti dhaqee Oromoo kan dikkeesse sabboonummaa jedhirraa jalqabee ija shakkiitti ilaalaa turre jechuudha. Achi booda istaachuu Minilikii fi mootummoota gabroonfataa nu fixaa ture. Harma nu ciraa ture harka nu muraa ture gaafa inni biyya Chaayinaa tolchee galchuu itti dammayne jechuudha ribarra itti dammayne jechuudha. Gaafa kana Abba Jaawar faan Leencoo Lataafaan aanolee dhaqanii waan Minilik nu godhaa ture uummata Oromoo yaadachiisuudhaan bifa mormii fakkaatuun dhaqanii mormanii jechuudha. Okay ofii osoo adeemsa keessa deemnu mootummaan kun jijjiiramaa sabboontota Oromoo harcaasaa kaan hidhaa kaan nyaachaa kaan maal godhaa haga Lammaa Magarsaatiin ga'utti gaafa inni harcaase nu hundinuu Jaawar hayyoota Oromoo dabalatee warra sabboontota qaffalmatu dabalatee ija shakkii irratti uumannee falmaa turre falmii jalqabne jechuudha. Amma gaafa kana Jaawar Mahamad bilisoomne jedhee jira mootummaan ka Oromoo jedhee jira. Oofi waa hedduu barcumaa jala qabna jedhee namicha jala nu qabsiisee waliin qabaa turre. Kana hunda ka gooneef maalidha mootummaan dhiigaa fi labsee qaqqaalii qeerroo Oromoo hawaasa Oromootiin waan dhufee fi namichi kun nun ganu gaafa gartee filmaanni yookiin ammoo kan geggeeffamu ta'e ce'umsa kanarratti mo'annee biyya kana demokraatessine akka nama kamuufuu ta'utti mootummaa haaraa ijaaranne ka jedhu abdiidhaan deeggaraa turre jechuudha.
namichi akkas hin taane Lammaa Magarsaa ka du'a malee wanta akka gargar nuun baaftu jedhe in harcaasee Hacaaluu Hundeessaan ajjeesee hayyoota Oromoon hidhee ni ganee maal godhee kan qeerroo qabsoo wareegama qaqqaaliidhaan lubbuutti wareegdee isaan achirra keetti opiniyoon dhabamsiifte jechuudha. Hooggantoota qeerroo nama sabboona jedhanii shakkan kamuu dhabamsiisanii jechuudha. Yaa faarsee bulaa rokkii amma Ameerikarraa mootummaa Afrikaa keessaa number 1 ikaanamiin kufee biyyi beeloftee biyya beelan number 1 taate tokkoffaa taate kana kajeeluudhaaf asii faarsitee jiraachuu barbaaddu. Duuba wanni sii himnu Jaawar Mahammad kana hundaa jechuu nuti ni beeyna inni illeen if beekaa jechuu. Laal Jaawar Mahammad deebii wanni sii ta'u duuba ati amma Jaawar Mahammad dikkeessuudhaaf Jaawar Mahammad bilisoomne jedhe Jaawar Mahammad agartee du'a malee sagal gubadhee sagal gara gaggala malee wanni Oromiyaa keessaa na baasu hin jiru jedhe Jaawar Mahammad Oromiyaa nu bilisoomne nu jedhe nu sobee nu gane Jaawar Mahammad mootummaan ka Oromooti jedhe Jaawar Mahammad barcumaa agartee Abii jala qaba jechaa ture Jaawar Mahammad maarree bilaa jechaa ture. Kanaani siyaasaa rakishaa kan ilmaan xixiqqishoonu ittiin waan akkasii ittiin geggeessu siyaasaa ittiin dalaguu daldaluu qaanfattu isin irratti ittiin daldalaa jirtan jechuudha. Warri akka keessanii kun waan dhufaa jiruuf waan gaafiin hin oolleef warri shoorti meemorii qaban warri siyaasan akka itti geggeeffamtu beeyne warri garaaf jiraatu warri garaaf mootummaa faarsu gaafilee akka amma warri faarsee bultoonni biyyoota alaa kan daaspooraa keessa jiran amma gaafataa jiran akka dhufuu deemtu waan beekuufi waggaa tokko lama dura deebii gaarii isinii deebisee jechuudha. Deebii gaarii quubsa isinii deebisee jechuudha. Gaafiin akkanaa akka ka'uu deemtu mootummaan kun gaafa opshinii dhabe warra garaaf jiraatu akkanaa kana laas opshinii irratti itti fayyadamuudhaaf gaafa itti fayyadamu ammoo yaada mormuu waan hin dandeenye yaada waan hin qabneef waan Jaawar Mahammad kana dura hojjechaa ture ummata gartee ittiin confuse gochuudhaaf ummata ittiin burjaajessuudhaaf akka waan akkanaa kana odeessan Jaawar Mahammad kana jedhe Jaawar Mahammad kana jedhe Jaawar Mahammad kana jedhe waan beekuuf nama kana rabbitu beeksise rabbitu agartee raaga siyaasaa kana beeksise kana waan beekuufi deebii gabaabaa tokkoon garuu waan guddaa ta'e isinii deebise jechuudha. Deebiin gabaabaan Jaawar Mahammad isinii waggaa tokko dura deebise hin gaabbuu laalga ani hin gaabbuu jedhe la Jaawar Mahammad maalin jedhe faarsitee bultoonni nama laal isa xiqqeessuu barbaadanii inni waggaa tokkoof dura deebisee jira jechuudha. Ani hin gaabbuu maaliif mootummaa Oromoo jechuu hin gaabbuu bilisoomne jechuu kiyyaaf ittiin gaabbuu barcuma shaagiree yookiin obbo Qumaaruu jala qabna jechuu kiyyaaf ittiin gaabbuu isinii galami jireenya sarraa jalqabee hanga qabsoo 2018 hanga har'atti hanga guyyaa kitaaba eebbisutti wanni isin silaa haasa'uu maltan hundinuu achi keessa jirti. Eenyudha yaa faarsee bulaa kiyya yaa faarsitee bultuu tiyya yaa garaa guuttattuuf jiraattu yaa agartee kan rakkoon sabaa isaan biratti jookii itti fakkaatu nama jiruu isaatti qabsaa'ee jiruu isaa fooyyessuu hin dandeenyetu Oromoodhaaf qabsaawaa jedha. Adeeroo qabsaa'e mootummaa kan kee faarsi jiraadhu rakkoon hin jirtu si galaami.